Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kuni luba gammachuudha. Ammas Waaqayyoo carraa inni naaf kenneen sagalee Waaqayyoo fudhadhee fuula keessanitti deebi'eera. Yeroo darbe akkuma yaadattanii kutaa 8tti kan hiramu waa'ee jireenya duuka buutummaa yookaan immoo duuka buutummaa itti waamamne Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'utti isa itti waamamne attamitti waamamne itti waamama kana keessas immoo akkamittiin jiraanna daaqaa maaliitis immoo nurraa barbaachisa jireenya sana keessa deddeebi'uudhaaf kan jedhu toora gashinee walii wajjin ilaalaa turre. Isa kan akkasiin na hordofaa turtan nan amana. Guyyaa irraa immoo yaaduma kana kan xumura itti kennu waa'ee ilaalcha jechuun ilaalcha duuka buutuu tokko maal ta'uu akka inni qabu bifa attamii keessatti eegamu akka inni malee sagaleen Waaqayyoo kan inni itti dubbatuni fakkeenya 2-3 fudhadhee akka walii wajjin ilaallu barbaada. Si'a tokko tokko jireenyumti keenya akkaataa itti ilaalluun murteeffama. Sammuu keenya keessatti akka itti yaadnu akka itti yaadnu akka itti buufnu akka itti shalagnutu guyyaa guyyaatti isa jireenya keenya keessatti goonuun mul'ata. Wanta haaraa fiduu hin dandeenye. Kanaaf ilaalchi keenya keessumaa akka kiristaanotaatti baay'ee murteessaadha. Isa kana fakkeenya tokkoon jalqaba barbaada guyyaa irra. Suura kana baay'een keenya beekna natti fakkaata. Yeroo waan garaagaraa irratti argina. Suura kana yoo ilaaltanii waan lama keessatti arguu dandeessu. Namoota tokko tokko suuraa kana maaluma akka inni ta'e iyyuu ilaalanii adda baafachuu danda'an. Namoota tokko tokko immoo suuraa kana gaafa ilaalanii jaartii dulloomtuu shaashii hidhattee gadi jettee jirtu argitu. Warri kaan immoo dubartii dargaggeettii tokko kan fuula ishee garagarsiitti galagalfattee mataa ishee irra waa buufattee jirtu argitu. Nama dhiba. Ijuma lamaanitu hundumti keenya jalama qabna yookaan tokko isuma ilaallu kanaani wanta adda addaa sadii argina jechuudha. Jireenyi keenya si'a tokko tokko kanatu danda'a. Jireenyi keenya keessumaa jireenya amantii keenya ilaalcha fakkeenyaaf wanta dulloome wanta hiika hin qabne wanta jireenya hin qabne kapitalaayizii isa yookaan isaanittitu kapitalaayizii goone isuma duuba argina. Gaaffiin qabu gaa waan nu arginu jiraanna wanta ta'eef yeroo hundumaa jireenyi amantii keenya duuka buutummaan keenya hin cunqurfamu. Yookaan immoo akkuma ilaalcha kanaa dubartii dargaggeettii asii achi argitanii si'a baay'ee wanta dargaggeettii yommuu haasa'u fakkeenya wanta ta'eef wanta abdii qabu wanta jireenya qabu wanta waa keessaa ba'u tokko argina. Garaagarummaan kun eessaa dhufa? Jireenya amantii keenyaa keessatti yoo deebifnee ilaalle garaagarummaan ilaalchaa eessaa dhufa? Garaagarummaan ilaalcha kan inni dhufu akkaataa nuti ilaallu keessa dhufa. Amantii keenya keessa dhufa. Hubannaa keenya keessa dhufa. Hafuura qulqulluun isa inni nu keessatti hojjetu dhaggeeffannee ilaaluu fi isa hafuurri keenya qalbiin keenya garaan keenya shaakalli naannoo keenya nutti himu dhaggeeffannee ilaaluu keessa dhufa waan adda addaa lama. Kanaaf kutaa irraa sagalee Waaqayyoo keessa akka waliin ilaalluuf mata duree kan itti kenne ilaalcha nama Waaqayyoo kan jedhu. Ilaalchi nama Waaqayyoo maal fakkaata? Inni tokkoffaan sagalee Waaqayyoo irraa kan hubannu ilaalchi nama Waaqayyoo rakkina akka carraatti ilaala. Rakkina yoo baay'ifnee ol kaafnee akkuma rakkinaa duwwaatti argine akkuma rakkinaa duwwaatti ilaalle yeroo hundumaa rakkinichuma nu fudhatee deema. Isa kana seenaa macaafa qulqulluu iddoo baay'eetti arguu dandeenya. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti ilaaluu dandeenya. Jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti yeroo hundumaa biyya lafaa kana keessa hamma jiraannutti qoramsi garaagaraa, rakkinni garaagaraa, dhiibbaan garaagaraa wanti adda addaa jireenya keenya irratti dhufuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee dhiibbaa isa jireenya keenya irratti dhufnu akkaataa nuti itti simannee keessumsiifnu jireenya hafuuraa keenya adeemsa keenyaaf murteessaadha. Cubbuutti yoo kufuu dandeenya yookaan jireenya keenya irrina garaagaraa keessa galuu danda'a. Irrina garaagaraa sana yookaan cubbuutti kufuu keenya sana sadarkaa olaanaatti ol kaafnee yoo ayyaana Waaqayyoo gadi xinneessinee ilaalle rakkina sana keessaa ba'uun hin danda'amu. Kanaaf jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti akkaataa nuti itti rakkina ilaallu adeemsa amantii keenyaa keessatti murteessaadha. Isa kana hubachuu akka dandeenyu Waaqayyoon nu gargaara. Isa kana fakkeenya gabaabaadhaan ibsuu barbaada. Inni kunis immoo kan jiru macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 keessa kan jiru waa'ee Daawit. Guutummaa kana dhattanii dubbisuu dandeessuu baay'een keenya dubbifannu waan ta'eef iddoon kun baay'ee beekamaadha. Lakkoofsa 17 irraa yoo ilaaltanii akkas jedha. Isseey jedha Daawit ilma isaatiin maaloo akaayii akka kiiloogiraamii 2 kanaa fi buddeena 10 kanaa ariitiidhaanii obboloota keetii fi iddoo buufata isaaniitti geessi jedhe yommuu itti kennu argina. Maa inni obbolooti Daawiti yeroo sana warri Israa'el warra Filisxeemotaa wajjin waan wal lolanii jiranii fi lolarra waan jiranii fi lafa isaan lola jiran kanatti galaa geessii ittiin jechaa jiru. Yommuu kana
Daawit ijoolleedha. Nama hoolaatisu nama umuriin isaa xinnooti. Kanaaf galaa kana fudhatee akaay kana fudhateetu gara obboloota isaa hoolaati gara obboloota isaa lolatti bobba'anii jiran sana dhaqa. Yommuu dhaqu kan inni achitti argu kan inni hubachuu danda'u olitti ta'e. Maal argaa gaafa achi dhaqee obboloota isaatiif galaa geessu warri loltoota Waaqayyoo warri lolatti bobba'anii jiran mootii isaa oliin dabalatee obboloota isaa dabalatee rakkina guddaa keessa jiru. Warri Filisxeemotaa isaanirra caalanii keessumaa Gooliyaad kan jedhamu hojjaan isaa baay'ee dheeraa kan ta'e aangoo kan qabu kan sosodaachisu yommuu inni as ba'ee saba Israa'el namoota Waaqayyootti yommuu inni fakkaru yookaan yommuu inni itti dhaadatu yommuu inni sosodaachisu yommuu isaan immoo sodaatanii yaadda'anii boolla isaanii keessatti daannoo isaanii keessatti galanii jiranii arga. Yommuu kana Daawit namni xinnaan kun namni hoolaa tiksu namni waraanaaf hin geenye dhaabatee ilaalee wanti kun qalbii isaatti waan itti ulfaatee fi gara isaaniitti galagalee yommuu inni dubbatu argina. Gara saba isaaniitti galagalee eenyu inni loltoota Waaqayyoo kanatti dhaadatu eenyu inni akkas Waaqayyoon tuffatee dubbatu kun jedhee yommuu inni dubbatu seena sana keessatti guutummaa isaa keessatti arguu dandeenya. Kana booda gara Saa'oliin naqee akka Gooliyaadiin loluu barbaadu yookaan akka inni isa loluu barbaadutti dubbata. Obboloota isaa kutaa sana gara lakkoofsa 28 irraa kaaftee dubbattanii ati maal gochii dhufteetti jedhanii. Ati ijoolleen iddoo kana dhimma hin baaftu maal gochii dhufteetti jedhanii. Isaan kan isaan argan kan isaan beekanii wanti isaanitti mul'atu waanuma amma fuula isaanii irra jiru rakkina sana duwwaadha. Daawit gaaffii hin qabu rakkina sana arga. Rakkina sana garuu akka nama Waaqayyootti ilaalaa jira. Isa kana akka hubannuun barbaada fakkeenya kana keessa. Kutaa kana keessatti kan arginu keessuma lakkoofsa 31 irraa kaaftanii dubbistanii ilaa akkas jedha. Daawit yeroo sanattidha. Saa'oliin ani garbichi kee Filisxeemicha kana dhaqee nan lolaatii namni tokko illee garaa isaatti hin sodaatin jedha. Baay'ee nama dhiba. Yommuu isaan sodaa kana keessa jiranii haala sana keessatti qabamanii jiranii mucaa wallaalaan kun dhaqeetu isin hin sodaatina ani nama Filisxeemicha kana nan lolaa yommuu inni jedhee dubbatu. Gaaffiin koo garaagarummaan Daawitii fi loltoota sana yookaan obboloota isaa yookaan immoo Saa'ol gidduu jiru maal? Garaagarummaa tokkotu jira. Garaagarummaa ilaalchaati. Garaagarummaa ilaalchaati. Garaagarummaa ilaalchaatu dhumarratti maal akka inni fide argina. Dhumarratti Daawiti utuu waan biraa hin fudhatin ija jabinaan yommuu inni lakkoofsa 45 irratti akka jedha. Ati illee jedha. Ati illee billaa eeboodhaa fi bodee keetiin anatti dhuftaa jedha. Ani garuu maqaa Waaqayyoo gooftaa maccaa Waaqayyo loltuu Israa'el isa itti gaa'ifte sanaanini sitti dhufaa jedhee dubbata. Daawit iddoo kanatti rakkina sana keessatti carraa itti Waaqayyo mul'atu hojjetu. Gaarummaan Waaqayyo ayyaanni Waaqayyo itti mul'atu godhee fudhate. Amantiidhaan. Kanaaf yommuu inni fuuccisa isaa fudhatee dhagaa keessa keeyatee namni wallaalaan kun dhagaa kana darbatee Gooliyaadiin ajjeesuu kutaa sana seenaa isaa kana keessatti argina. Daawit irraa kana baran jechuun rakkina keenya wanta ta'an hundumaa keessatti harka Waaqayyoo arguu danda'u. Yookaan immoo amantiidhaan Waaqayyoon amanatanii dhaabbatanii eeggachuu danda'u. Isa kanaga jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti kan adda nu godhu. Yookaan immoo jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti kan nu geggeessuu danda'u yeroo hundumaa wanta ta'an hundumaa akka carraa Waaqayyo nuuf kennetti fudhachuu danda'u. Inni kun yeroo hundumaa salphaa miti. Maaliif qalbii keenya keessatti hafuura keenya keessatti yeroo hundumaa wanta qajeelaa toora qabate waanuma mucucaataa barbaanna wanta ta'eef. Kun immoo akeeka namaati. Si'a tokko tokko garuu ta'ii garaagaraa bu'ii fi rakkinni garaagaraa yeroo itti Waaqayyo nu barsiisu, yeroo itti Waaqayyo jireenya ittiin ol nu kaasu, yeroo itti Waaqayyo gara mana keenyaa, gara jireenya keenyaa, gara tajaajila keenyaa itti dhufuudha. Yoo akka carraatti ilaalle. Yoo akka carraatti ilaallee itti dhimma ba'uu dandeenya amantiidhaan. Isa kana hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Inni lammaffaani ilaalchi nama Waaqayyoo taa'ammaa duwwaa keessatti utuu hin ta'in isa fuula duraa keessattitu waan hundumaa ilaala. Taa'amma isa amma ta'u duwwaa keessatti utuu hin ta'in isa fuula isaa duratti sichi ta'u keessatti waan hundumaa ilaala. Maaliif jireenyi nuti itti waamamne jireenya fuula duratti jireenya Waaqayyoo keessatti jireenya Waaqayyoo keessatti hojjetu jireenya Waaqayyoo keessatti nu geggeessu jireenya Waaqayyoo borii keenya uumu fuula keenya duratti gara kanatti nu waamame waan ta'eef gara kanatti adeemna waan ta'eef isa kana fakkeenya lamaaniin dubbachuu barbaada.
Inni kuni Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 hamma 13 isa jiru. Yohaannis boqonnaa 8 waa'ee dubartii hadheeffamte tokko. Dubartiin kuni akka yeroo sana seenaa isaa guutummaa isaa dubbiftanii dubartiin kuni ejjarratti qabamtee gara Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufan. Gara Gooftaa Yesuus Kiristoos kan dhufan immoo abboota amantii warra waa'ee seera Waaqayyoo beekan. Akka seera kakuu moofaa keessatti immoo dubartiin ejjarratti yoo qabamte dhagaadhaan rukutamtee duuti kan jedhu jira. Seera keessuma seera Leewwii keessatti. Isa kana hundumaa beeku jarri. Akeeki isaan Yesuus dura fidaniif garuu dhugaa baasuudhaaf miti. Maaliif Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qoruudhaaf fidan. Yoo inni fakkeenyaa fi dubartii kanaanii gadhiisaa seerri Waaqayyoo isheetti hin dubbatu yookaan waa tokko jedhe ati barsiisaa sobaatiitti jechuudhaaf. Si'a tokko keessa keenya kan jiru mootifii keenya Waaqayyoo duwwaatu beeka. Kutaa kanatti yoo deebine Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 yoo seenaa isaa guutummaatti dubbistanii gaafa isaan dubartii kana fidanii Gooftaa Yesuus Kiristoos dura dhaabanii Gooftaa Yesuus Kiristoos waa tokko gaafate namni cubbuu qabu jalqaba dubartii kana dhagaa buusaatti jedheen. Baay'ee nama kutaa kana keessatti namoota hundumti isaanii warra abboota amantiis warra kiristaanaa dhufan hundumtuu galagashanii achitti ishee isanii galagalee deeman. Maaliif namni Waaqayyoo dura dhufee eenyummaa isaa keessa namummaa isaa dhosuu hin danda'u. Hundumti keenya fuula Waaqayyoo dura gaafa dhufni cubbamoota. Garuu wanta addaa namoota addaa kan nu godhu cubbamoota ta'uu keenya barree amantiidhaan yommuu Waaqayyootti of laannu Waaqayyoo gara birmadummaatti nu geessa hafuura isaatiin. Gara birmadummaa sanaattis waamamne. Kanaaf kutaa kana keessatti wanti arginu Gooftaa Yesuus Kiristoos dubartii sana cubbuudhuma ishee keessa duwwaatti ilaalatu hin ta'in cubbuu ishee garasitti jireenya isheen qabdu ilaalaa ture. Yoo teessa ilaaltanii amma yeroon kun yeroo keessumaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara fannoo isaatti adeemu wanta ta'eef yoo ilaaltan dubartoota kana keessa isheen tokko ishee kanaadha. Dubartooti baay'een Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa turan hamma dhumaatti gaafa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifame kaan achi turan isaanii. Dubartii ishee akkasii kanatu ishee jireenya ishee kana bade ishee jireenya ishee kallattii dhabe cubbuu keessa jirtutu fuudhee jireenya ishee sadarkaa biraatti dabarse. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkaataa inni itti nu ilaalu adda. Anaaf isiniin. Isa kana keessatti walii keenya jireenya mataa keenya ilaaluu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo cubbuu keenya nutti faraduu duwwaa keessatti nu ilaala miti. Anaaf isiniin. Gaaffiin qabu fuula isaa dura gaafa dhufnu yeroo hundumaa fafi keenya ol ka'ee mul'ata. Isa keessatti nu ilaala miti. Kan inni nu ilaalu ayyaana isaa keessatti dhiifamuu isaa keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos keessaan nu ilaala. Borii keenya keessatti qalbii jijjiirrannee jireenya haaraatti darbuu keenya keessatti nu ilaala. Kanaafitu arra baay'een keenya yeroo hundumaa carraa qabna gara Waaqayyoo dhufuudhaaf. Gara Waaqayyoo dhufuudhaaf kallattii jireenya keenyaa geeddaruudhaaf. Jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti isa kana qalbii hafuura keenyaa keessatti yeroo hundumaa yaaduun hubachuun barbaachisaadha. Maaliif jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa waan adda addaa dhufuu danda'a. Waan adda addaa keessa darbuu dandeenya. Haa ta'uyyuu malee wanta amma ta'an kan isa borii keessatti isa bor Waaqayyoo fidu, isa bor Waaqayyoo haaressu, isa bor Waaqayyoo dhaabu keessatti yoo ilaalle adeemsi keenyaa fi haasaan keenyaaf gochaan keenya adda ta'a. Kanaaf ilaalchi nama Waaqayyoo haala amma ta'u isa ammaa duwwaa keessatti ilaalu waan ta'eef isa bor Waaqayyoo godhu keessatti ilaalu. Isa bor Waaqayyoo godhu keessatti ilaalu. Isa bor Waaqayyoo godhu keessatti wal ilaalu akka dandeenyu Waaqayyo ayyaana sana hubaisu. Waa'ee mana keenya yommuu yaannu, waa'ee jireenya keenya yommuu yaannu, waa'ee jireenya hafuura keenya yommuu yaannu. Isa kan hundumaa keessatti ilaalu akka dandeenyu Waaqayyo gargaara. Isa duwwaa immoo fakkeenya baay'eetu jira. Fakkeenya lammaffaa fudhadheen bira darbu. Inni lammaffaani Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1:8 kan jiru. Waa'ee dubartii Samaariyaa sanaa yaadattu. Dubartiin Samaariyaa suni saafaadhaanitu yeroo isheen laga bishaanii dhaqxu ija namaa baqattee cubbuun ishee irra baay'atee abbaa manaa tokko iyyuu hin qabdu, abbaa manaa 5 qabdi, jireenya fokkisaa akkasii keessa jiraatti. Kanaafitu saafaadhaan ija namaa dhokatteetu laga bishaanii dhaqxi. Namooti immoo qubatti qabu. Jireenyuma namaati namatti quba qabuun, namatti cubbuu namaa dubbachuun, yeroo hundumaa nama safaruun. Utuu Waaqayyo nu safara ta'e arra mana isaa keessa hin jiru. Utuu Waaqayyo tokkoon keenyaaf safara qaba ta'e kan ittiin nu safaru qaba ta'e. Safarri Waaqayyo ittiin nu safaru safarri Gooftaa Yesuus Kiristoos. Safarri sun immoo dhiifama, ayyaana, gaarummaa, arjummaa, danda'uudha. Wal baachuudha. Isa kana keessatti ilaalaga. Kanaaf dubartii kana yommuu isheen iyyuu ofii isheetiif cubbuu ishee baachuu dadhabdee ija namaa baqattee yommuu isheen laga bishaan hidhattu yommuu inni itti dubbatu argina. Kan nama dhibu yoo ta'e ilaaltanii yommuu itti dubbatu suuta jedheetu itti dubbatee ofii ishee sammuu isheetti deebisa. Gaafa sammuu isheetti deebisu sodaa isheef yaaddoo ishee irraa hundumaa
baateetu ofii ishee ilaaluu dandeessa. Ofii ishee dhiifama keessatti, ofii ishee hiikamuu keessatti, ofii ishee ayyaana Waaqayyoo keessatti ilaalta. Gaafa namni ofii isaa jireenya isaa ayyaana Waaqayyoo keessatti ilaalu nama addaa ta'a. Dubartiin kun gaafa kana akka kanatti gaafa ilaaltu sodaa ishee iyyuu lafa keessee dhattee fiiddee namoota warra quba isheetti qabaniin ilaa namicha isa waa'ee natti mikottaa dhaqaa ilaalaa jette. Isiniin iyyuu isinii kuu danda'a anaan inni na hiike jette. Isa kana dhagaa ilaalchi nama Waaqayyoo waan hundumaa ta'a ammaa duwwaa keessatti tun ta'ini ta'a borii keessatti ayyaana Waaqayyoo keessatti ilaala. Duuka buutummaan keenya isaan kanaan hin geggeeffamu yoo ta'e yeroo hundumaa rakkisaa ta'a. Har'a akkamittiin waan hundumaa ilaalla. Har'a akkamittiin jireenya keenya ilaalla. Ta'i yeroo kana keessa qorree of ilaaluun baay'ee gaariidha. Maaliif yeroon kun yeroo akkuma sila dubbadhe yeroo tsoomii, yeroo faasikaadha, yeroo du'a ka'uu, yeroo du'uu fi du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos itti yaadannuu fi ayyaaneffannuu. Nuufi kun yeroo carraa itti gara hafuura keenyaa gara jireenya keenyaatti deebinee of ilaallu ta'uu mala waanta ta'eef. Isa kana gochuu akka dandeenyu Waaqayyo ayyaana isaatiif nuuf baay'isu. Inni sadaffaadha. Ilaalchi nama Waaqayyoo taa'a ammaa hariiroo abdii Waaqayyoo keessatti ilaala. Isa amma ta'u kana. Hariiroo abdachiisuu Waaqayyoo keessatti ilaala. Isa kana macaafa qulqulluu keessa macaafa lakkoofsaa boqonnaa 13 keessa dhannee akka ilaalluun barbaada. Inni kuni waa'ee jechuun macaafa lakkoofsa seera lakkoofsaa boqonnaa 13 keessa dhannee ilaaltanii guutummaa isaa ilaaluu dandeessu. Yeroo hin qabnu waan ta'eef nan gabaabsa. Keessumaa lakkoofsa 30 kaaftanii ilaaltanii yeroo tokko sabni Israa'el biyya Kana'aan Waaqayyoo sana jechisitti galuuf yommuu qarqara biyya sanaa ga'anii waan tokko murteessan. Biyya kanatti dhannee gallee qabachuu dura, lollee qabachuu dura mee saboota achi keessa jiran humna isaan qabanii isaan loluu danda'uu keenya yookaan immoo haalli achi jiru maal akka fakkaatu hubannaatii kanaaf namoota dura deemanii dhaqanii basaasanii erguu barbaanna jedhaniitu gosa isaanii keessa gosa 12 keessa namoota 12 filatanii ergatan. Yommuu kana seenaa isaa gaafa dubbiftanii achi keessa waan addaa argina. Lakkoofsa 30 kaasee jechuun seera lakkoofsaa boqonnaa 13 dhufanii ilaalaniitu dhaqanii namooti 12 kun as keessatti Kaalebii fi Iyyaasuu dabalate namooti 12 kun dhaqanii ilaalanii gaa biyya kanaan sana keessa deemanii dhokatanii ilaalanii dhufanii gabaasaa kennan. Gaafa gabaasaa kennanii namooti sagal gabaasaa isaan kennanii adda namni lama akkaataa isanitti dhufanii hubatanii gabaasaa isaanii kennan adda. Gabaasaan kun adda adda ta'uu isaanii sabni Israa'el jeeqama. Keessumaa lakkoofsa 32 irraa yoo ilaaltanii achi gadi yoo dhufte boqonnaa 13 achi keessatti arguu dandeenya. Maaltu ta'a? Warri namooti sagalii biyya Kana'aan sana keessa namooti jiran biyya sana kan dhuunfatanii jiran humna qabeeyyiidha. Namoota dhedheeroo isaan biratti nuti quruphisa kan fakkaannu namoota aangoo qabantu biyya sana dhaalanii jiru. Kanaaf waa'een biyya sana dhaaluu keenyaa abjuudha jedhan. Hin fakkaatu jedhan. Kanaaf sabni Israa'el gaafa kana dhaga'u hin gungumani jedhan. Gungumaniitu Musee irratti iyyuu ka'ani. Maaliif amma kan isaan dhaga'an dubbii sodaachisaa dubbii isaanii irraa dhaga'ani. Biyya Misir keessaa ba'anii karaa walakkeeffataniiru lafatti galagalan hin jiru. Amma yommuu gara sanatti deemanii biyya dhumuudhaaf jiru waanta ta'eef. Si tokko tokko wanti nu dubannu wanti nu goonu amantii dhabuu keenya irraa kan ka'e. Yookaan immoo jireenya keenya daqqama adda addaa keessa galuu irraa kan ka'e wanti nu goonu nu duwwaatti yoo tun ta'ini nama baay'eetti danqaa ta'uu danda'a. Gaaffii nama keessatti uumuu danda'a. Isa kana keessatti jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti wanta goonuuf wanti dubbannu safara isaa hubannee eegnee gochuu akka dandeenyu Waaqayyoon nu gargaaru. Kaalebii fi Iyyaasuun garuu as keessatti yommuu isaan adda ta'an argina. Maal jedhanii isaanii gaaffii hin qabu jedhan. Wanti isin argitan waan nuti shaakallee achi biyya kanaan sana keessatti wanti ta'an hundumtuu dhugaadha sirriidha. Haa ta'u malee Waaqayyo biyya sana nuuf kenna. Waaqayyo sana nuuf kenneera. Kanaaf nuti biyya sana hin dhaallaa jedhanii dubbatan. Amma nuuf barsiisa keenya irraa akka nuuf ta'uu fi maa inni garaagarummaan isaanii. Maa inni garaagarummaan warra sagalii fi warra lamaan Kaalebii fi Iyyaasuu gidduu jiru. Kan nama dhibu warri hin gallu jedhanii jenereeshinii suni akkuma jiran itti dhumani. Isaan kana lamaan biyya sana kan dhaaluu danda'e dhumarratti. Maal jechuudha? Ilaalchi nama Waaqayyoo waan hundumaa abdii Waaqayyoo keessatti ilaala. Waamicha Waaqayyoo keessatti ilaala. Sagalee Waaqayyoo keessatti ilaala. Isa kana keessatti ilaaluu shaakaluu akka dandeenyu Waaqayyoon nu gargaaru. Keessumaa jireenya duuka buutummaa keenyaa keessatti wanta ta'an hundumaa abdachiisuu Waaqayyoo
waamicha Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo keessatti ilaallee isa keessatti hiikuu, isa keessatti hubachuu, isa keessatti dubbachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Isa keessaa yommuu baanu yaada mataa keenya, hawwii keenya yookaan immoo itti dhaga'ama keenya yookaan immoo hir'ina garaa garaayyuu isa hundumaa kana keessatti yoo dubbanne yommuu goonu jireenya fuula keenyatti danqaafinna, jireenya tokkummaa amantootaa keessatti danqaafinna, adeemsa jireenya keenya mana keenya keessatti iyyuu danqaafinna. Rakkina keenya keessa garasitti Waaqayyoon arguu akka dandeenyu, Waaqayyoon amanachuu akka dandeenyu, Waaqayyoon abdachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Maaliif Gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu nu waame Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 irratti ilaaltanii akka kan inni nutti Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 irra bartoota isaatiin deemaa dhaqaatii barsiisaa jedhee biyya lafaatti ergee biraan dhaabanne. Maalitti jedha? Ani immoo yeroo hundumaan isinii wajjinan jira. Waaqayyo nu wajjinin jira. Isa amannee isa kanatti amannee yeroo hundumaa Waaqayyo wajjinin deemuu akka dandeenyu Waaqayyo argaa. Isaayyaas boqonnaa 65 lakkoofsa 17 ilaa akka jedha waa'ee abdii Waaqayyo dubbata. Kunoo ani bantiiwwan Waaqaa haaraa fi lafa haaraa nan uuma. Wanti dur ta'ee hin yaadatamu. Inni darbesi yaada namaa keessa hin dhufu. Kunoo ani Yerusaalemiin mandara nama gammachiiftu saba ishee warra gammadan waan godhuufi isin wanta ani uummata uumutti bara baraan gammadaa ililchaa jedheetu dubbata. Isaayyaas saba garbummaa keessatti jirutti garatti galagale dhabee keessatti kana raajii kana itti dubbata. Isa kana arra Waaqayyo karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos hunduma keenyaan jedhe. Abdiidhuma kanatti waamame. Jireenya darbe keessa jiraachuutti nu waamne Waaqayyo. Yaada darbe keessa jiraachuutti nu waamne Waaqayyo. Jireenya haaraa, yaada haaraa, wanta qajeelaa ta'e, wanta gaarii ta'e, wanta jireenya qabu gara kanatti guyyaa guyyaatti akka guddannu, akka adeemnu, isa kana keessa akka jiraannu gara kanatti nu waamne. Isa kanatti yaada keenyaaf qalbii keenya laannee yoo deemne, yoo amanne, harka keenya Waaqayyotti yoo laattanne, dhugumaan wanti haaraan jireenya keenya keessatti hin ta'a. Dhugumaan wanti haaraan mana keenya keessatti hin ta'a. Waaqayyo kana gochuudhaaf immoo amanamadha. Qobaa keenyas miti. Ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa lakkoofsa 13 irraa akka jedhe. Nuyi garuu jedhe akka abdii inni nuuf kennetti bantiiwwan Waaqa haaraa, lafa haaraa warra qajeelummaan keessa buufatu in eegganna jedhe. Egaa ilaalchi nama Waaqayyoo waan hunduma abdii Waaqayyoo keessatti ilaala. Waan hunduma abdii Waaqayyoo keessatti hiika. Kanaaf tarii arra yeroo kana waan baay'een sammuu keenya jireenya keenya keessa dhufee nu danquu danda'a ta'a. Yeroo ammaa kana yaaddoo qabaachuu dandeenya, sodaa qabaachuu dandeenya. Yookaan immoo ofiidhuma keenyatti adeemsa keenyatti danqama keessa gallee rakkachuu dandeenya. Sagaleen Waaqayyoo kana nutti dubbatu akka waan hundumaa gannee harcaafnee gara booda keenyaatti deebinu tun ta'in Waaqayyoon abdannee abdii sana keessatti gara fuula duraatti akka adeemnu Waaqayyo nutti dubbata. Wanti amma ta'an kun immoo jireenya keenya keessatti wanti arginu kun immoo ayyaana Waaqayyoo dachaa akka shaakallu, akka barannu, carraa ofiif akka laannuu fi wanta ta'an goonee akka hubannu hafuurri Waaqayyoos immoo nutti dubbata. Isa kana hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Fakkeenya tokkoon galgala kanaan xumuruu barbaada. Hojiin Waaqayyoo nama dhiba yeroo hundumaa ayyaana isaatiin araara isaatiin akka nu geggeessu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa amma yeroo soomii kanatti. Yeroo tokko bara 1992tti Olompikii irratti namichi Derek Redmond kan jedhamu tokko fiigaa nama Ingiliziiti. Namni ni meetirii 400 isa fiiganii fiiga ture. Utuu fi humna isaa amlee isaa guutummaadhaan utuma fiigaa jiru yommuu walakkaa dhuma xinnoo ishee darbee gara meetirii 300 fiigee gara meetirii 100 gaafa hafu miilla isaa keessaa hiddi miilla isaatii waan wal harkisee fi fiiguu dadhabee futtifamee lafatti kufa. Warri gam fiiganii bira darbanii sokkan. Yommuu kana gaafa isaan fiiganii bira darbanii sokkanii inni achitti gaafa kufu egaa namni kufe yeroo hundumaa achitti gargaarsa barbaada. Kanaaf warri isa gargaaran fiiganii isa gargaaruu gaafa dhaqan. Yommuu isa gargaaruu dhaqanii inni warra isa gargaaruu dhaqan dhiisee hiixatee lafa ka'ee okkola yommuu inni fiiguutti ka'u namichi tokko nama hundumaa keessaa fiigee dhaqee namicha gurbaa fiigu kana dhaqee fiigeetu yoo dhiiftee sii wayyaa maaf rakkattaa jedheen. Ennaani
lakki ani dhiisuu hin danda'u jedhe. Dhiisuun naaf hin ta'u jedhe. Ergaa dhiisuun siif hin ta'u jedhee egaa jedhigaa walumaan fiinnaa jedheetu ofitti qabee yommuu inni fiigu harkisee ofitti qabee wajjiniin fiigutti ka'an. Namichi kun abbaa isaati. Namichi kun Redmond kan jedhamu, James Redmond kan jedhamu abbaa isaati. Gadi bu'ee dhaqee utuma warri kaan dhowwanii fiigicha sana keessatti ofitti qabee ergi inni ilmi isaa kun ittuma cichee fiiguudhaan murteeffatee ofitti qabee wajjiniin fiigutti ka'e. Akka kanatti fiigee olompikii fixe namni hundumtuu ka'ee lafaa ol ka'ee fi simate. Si'a tokko tokko jireenya amantii keenyaa kana keessatti qobaa nutti fakkaata. Nuti qobaa miti. Waaqayyo nu wajjiniin jira. Waaqayyo waan nu wajjiniin jira duwwaatu hin ta'in akka nu wajjiniin jiru nutti dubbate. Ilmi isaa gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufe Imaanuel aan isinii wajjiniin jira. Gaafa fannoo irratti du'aa ka'e immoo gaafa adeeme isinii qobaa keessan miti. Ani amma biyya lafaa kun darbutti isinii wajjinan jira. Qobaa keessan miti. Kanaaf egaa abdii qabna jechuudha. Abdii kana keessatti jireenya amantii keenya duka buutummaa keenya ilaallee jajjabaannee walii keenya jajjabeessinee adeemu gara Waaqayyo nu waame gara yaada keenya gara qalbii keenya gara hawwii keenya tun ta'e gara Waaqayyo itti nu waame itti adeemu akka dandeenyu isa kana shaakaluu akka dandeenyu shaakala kana keessattis immoo guddachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenya nu gargaara. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama.